yak yookaan balleessaa namni tokko itti makamee miseensa maatii guutuu itti gaafatama tolchu. Kun seenaa biyyoottan Afrikaa ardi Afrikaa ta'e akka namoomaatiin beekamtu keessatti ta'een beeku. Itoophiyaa keessallee takkaanuma baran arge. Wanni kun jaarraa 1819 keessa biyyoottan Awurooppaatii fi biyyoottan tokko tokko keessuma barnaazii Jarman keessatti bar Hitler, Jaappaan, Chaayinaa dabre ammoo Kooriyaa kibbaa keessatti dalagamaa turte. Yoo miseensi maatii tokko balleesse maatii guutuu akaakaakuu yoo akaakuu balleesse ilma akaakuusa guutuutti gaafatama godhuun kun yeroo ammaan tanaa Kim Jong-un Kooriyaa kaaba qof keessatti dalagamuu jirti. Afrikaa keessatti seenaa keessatti taateen beektu. Itoophiyaan immoo wagga 5 jalqabdee jechuudha. Bara ilmaan Oromoo ilmaan Abbaa Gadaa bulchaa jiran. Ilmaan Abbaa Gadaa jechuudha kun baay'inaan ta'u because warri amma maqaa ilmaan Abbaa Gadaatiin yakka dalaguu jiru kun tokkochisa waan Gadaa hin beeku jechuudha. The little knows about Abbaa Gadaa. Adolmaan Abbaa Gadaa taate Abbaa Gadaanii jeesanii abbootii Gadaa jimlaan fixan ammoo haadha Oromoo hiyyeessa fixuu darbanii jiranii jechuudha. So afaan tokkoon gocha kan balaaleffachuu qabdu Oromoon wanni diddibanii jirtu. Namoota muraasa qaamolee mootummaa keessaa yakka dalagaa mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. That is totally lie. Kijibaan kijib jechuun baratiin dubbiin furmaatiin argata. Yakka kanaaf hatti gaafatan fudhatu mootummaa Dr. Abiy Ahmad Matasaati. Qaamolee manidhaa keessa baaftee Oromoo hiyyeessan makan kee bosona jiru jettee rashantu qaamolee mootummaatii barcuma mootummaa harka qabdi seeraan itti gaafatama tolchuu qaban turan. Ijjeecha gammaatti Oromiyaa keessatti dalagamteef qaamni tokko itti gaafatamin jiru. Kanaafuu mootummaan itti amanee akka raawwachuu jira jedhetti namana dhimmi siyaasa Itoophiyaa irratti yeroo dhiyootas waggaa lamaan achasaanan kan miidiyaa hawaasa fayyirra dubbadheen beeku. Barto Oromoon akka walii galtuu fagan caalaa akka waliin ijjeemneef jenna afaan qaban. Hataatu ammoo dubbiin daanga darbuu jirti jechuudha. Dhossaan fanxoo yookaan coftoon baay'eef jedhanii dhugaa waltimnee haqa uummata galuu qabaa jedhama.